hundaa ol rakkoo kana kan akka babal'atuu fi miidhaan kun yeroodhaa gara yerootitti amalaa fi bifa jijjiirratee akka mul'atu kan taasisaa jiru rakkoo diinagdee dubartootaati jechuudha. Dubartoonni baay'een rakkoon koorniyaa bu'uureffate irra qaqqabaa jiru, daa'imman rakkoon adda addaa irratti raawwatamaa jiru ka'umsi isaa rakkoo diinagdee maatii sanaadha jechuudha. Dubartii kophaa ishii maatii ijoollee guddistuu isaa taatu maatii harka qalleessa keessatti rakkoon kun hin bal'ata jechuudha. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf diinagdee dubartootaa cimsuu keessatti qaamolee harka qalleeyyii irratti akkamitti dhimma kanarratti hojjennee diinagdee isaanii bu'uurarraa jijjiirra kan jedhu sun dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uusaa kan ilaalaa jirru yoo ta'u, akka biiroo keenyattis qaamolee dhimma ilaaluu wajjinis hojii nuti hojjechaa jirru karaa sadiidhaan kan hojjennu jechuudha. Tokkoffaa ittisa irratti kan hojjennu. Ittisa yoo jennu rakkoon kun akka hin uumamne dhimmi kun iddoo baay'eetti hubannoo dhabuurraa ka'eeti kan raawwatu. Rakkoon hubannoo bakka jiru kanatti immoo adda baasnee hubannoo uumuudhaaf wanti hanga ammaatti deemamee jira. Ammas xiyyeeffannoo addaatiin rakkoo hubannoo jiru kana furree qaamni kamuyyuu dhimma kanarratti hubannoo wal fakkaataa qabaatee gahee isaa akka baachuu danda'u gochuudhaaf ittisa irratti kan hojjennu jira jechuudha. Gama biraatiin eega rakkoon uumame immoo wanti hojjennu jira jechuudha. Rakkoon eega uumame booda dubartoonni yookiin immoo daa'imman rakkoon koorniyaa bu'uureffate yookaan immoo barmaatilee miidhaa geessan karaa giddu galeessa godhateen hojii rakkoo irratti uumame sana qaamni rakkoon irra gahe kuni tajaajila barbaachisu akka argachuu danda'an gochuudhaaf iddoo tursiisa iddoo tokko one stop centerii adda addaa qabna akka naannoo Oromiyaatitti. Naannoo sanatti dubartoonni kun deeggarsa akka argachuu danda'an deeggarsa tokkoffaa kan xiinsammuu psychosocial support isa jennu sana deeggarsa akka argatan wanti hojjennu jira. Gama biraatiin tajaajila fayyaa akka argatan in hojjenna. Dabalataanis immoo tajaajila seeraa qaamni yakka qoratu naannoo sanatti karaa salphaadhaan akka qorachuu danda'uuf wanti hojjennu jira jechuudha. Inni sadaffaa akka biiroo keenyaatti hojjennu qaamolee haqaa waliin taane murtoo sirriin tarkaaffiin yookiin adabbiin barsiisaan qaama rakkoolee kana raawwatu irratti akka fudhatamuu danda'u qaama raawwate sana kan barsiisu qaamni biraas akka irraa barachuu danda'u tarkaaffii sirriin akka fudhatamuu danda'u biiroon keenya qaamolee dhimmi ilaalatu abbaa alangaa poolisii mana murtiis dabalatee qindoominaan akkaataan itti waliin hojjechaa turre jira. Taateewwan yeroo ammaa asiif achitti mul'achaa jiran yeroo dhiyoo Boorana irratti dubartii tokko reebichi geggeeffame jira. Reebichi abbaa warraatiin geggeeffame san akkaataa kamiin dhimma kana tarkaanfii fudhatamuu qaba. Gama biraatiin immoo gochi kun gocha uummata Oromoo sin ibsine safuu keenya keessas kan hin jirre kanammoo akkamitti balaaleffachuu qabna. Akkamitti immoo naannoo sanatti qaamni jirus dhimma kana balaaleffatee dhimmi kun kan nu ibsine ta'uusaa irratti waliigallee deemuu qabna. Gama biraatiin dubartii sana akkamitti deeggarra kan jedhu sana abbummaadhaan nus fudhannee abbaa alangaa waliin taanee dhimma kana irratti hojjechaati kan turre jechuudha. Kanaanis tokkoffaa dubartiin suni badheetti gabaa keessatti reebicha abbaa warraa isheetiin kan irratti geggeeffame walitti bu'iinsi abbaa warraa fi haadha warraa uumame sanaan jaarsolee jechuu dandeenya qaamoleen walitti dhufanii dhimma kana ilaalan kallattiin isaan kaa'anii fi akkaataa itti ilaalan sirrii waan hin turreef inni kun sirrii akka hin taane nus fudhannee tokkoffaa qaamni rakkoo kana uume to'annoo seeraa jala ooluu qaba. Qaama raawwates qaama dhimma kana keessatti ga'ee qabu kamuyyuu to'annoo seeraa jala akka oolan ta'ee jira jechuudha. Jaarsolii jedhamanii warreen achitti dhimma kana keessatti ga'ee isaanii taphachaa turan hundi isaanii mana hidhaati kan jiranii. Abbaa warraa ishees mana hidhaati kan jiru. Dubartittiin immoo yaala akka argattu goonee jirra jechuudha. Akkuma sila kaase qaama miidhaan irra